Ajjecha hordoftoota amantaa kiristaanaa irratti raawwatame ilaalchisee ibsa ABO'n baase. Guyyaa aangoon harkatti kufte irraa kaasee Abiy Ahimad uummattootaa fi humnoota siyaasaa biyyattii walitti buusuu akka tooftaa isa hangafa aangoo irra ittiin bubbulaniitti gargaaramaa dhufeera. Waggoottan 8 darban keessatti tooftaan kun jechoota hawwatoo akka jaalalaa, nagaa fi daamuu jedhaman jala dhokfamee lubbuu fi qabeenya hedduu gaaga'e. Torbanuma darbe kana keessa Abiy Ahimad dhokatee gara Wallaggaa imaluun Oromoon aangoo isaa tiksuuf aarsaa hin barbaachifne akka kanfalu uummattoota biyyattii kaan shakkiin akka ilaalu kakaasee ture. Kaayyoon isaa Oromootti diina horee qopheessee qabeenyaa fi lubbuu Oromoo jala dhokachuudha. Namni kun isuma dhiyeenya ifatti lola taasifameen Tigraay caalaa Wallagga barbadeessine jedhee dhaadachaa ture sanadha. Achii deebi'ee immoo naannolee filannoo kan Walqaayitii fi Raayyaa kan dura Tigraay jala gochuun labse deebisee fudhachuun gara kaabaatti hokkara biraa dhalchuuf yaaleera. Guyyoota muraasa booda ergamtoota isaa bobbaasuun hordoftoota amantaa kiristaanaa namoota siivilii Arsii keessatti ficcisiise. Kaayyoon namichaa tokkuma. Kallattii hundumaan Oromootti diina horuu fi gaafa qopheesse lubbuu fi qabeenya uummata kanaan kumaara taphachuudha. Hawaasicha keessa aadaan wal danda'uu gadi fageenya waan qabuuf hawaasni ammallee tokkummaadhaan jiraata. Kanaan achi gochi yaalame kun Amaaraa Oromoo irratti, Kiristaana Musliima irratti, ollaa irratti kakaasuuf kan godhamedha. Humni namoota siivilii hiyyeessa jireenya isaa injifachuuf hojjetu kaayyoo siyaasaa kamiifuu ajjeesu diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Qaama mootummaa ta'ee yookiin kan hin taane qawwee baatee yookiin qalama baatee namni siyaasaa ofiisaaf jecha uummata nagaa irratti miidhaa raawwatu hundi diina keenya. Mormituu miti, dorgomaa miti, diina. Nuti immoo hanga dhumaatti isaaniin ni falmanna. Ajajaa olaanaa ABO Bitootessa 2 bara 2026.